haa ta'u haga dhumaatti itti fufaa jennaan haa dalaganiiti. Maaliif namni biyya namaa dara. Haala gaarii qabdi nama gaariidha isiisan, nama gammachiifti nama qaaliidha isiisan. Haala gaarii qabdi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri amantii biraa soshama harka fuudhan akkam jirtu? Yooyyaa walitti deebinee jirra. Har'as viidiyoo biraati, viidiyoo ajaa'ibaa itti walitti deebinee jirra. Haga dhuma sagantaa kiyya kanatti na waliin tura. Warroonni haaraa gara chaanala kiyyaa dhuftan subscribe, share, like godhuun jabeessa isin hin jenna. Warroonni duraan chaanala kana subscribe, share, like gootanii maatii kiyya taatan galatooma ulfaadha isin jechuu barbaada. Har'as viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti reaaktii ajaa'ibaatiin walitti deebinee jirra. Hanga dhuma viidiyoodhaan waliin tura. Shaashaa waliin jechaa turra. Gara tokkoon deebina. Let's go gara viidiyoodha. Ya warra boole. Ya warra boole. Ya warra shagar, ya warra boole. Dhugatti muuziqaan kun yeroo tana gaamman tana qabsoon qabbanoo itti maal goona silaa Jawaaris qabsoo dhiisee jechaaf malee muuziqaa ajaa'ibaati. Muuziqaa qabsoodha warraaqsaa ajaa'ibaati. Ya warra boole booleenis tottoltee jirti beektaa amman tana didiriirte meelas goga dhumaatti waliin ilaalla. Boole Oromoo maaltu tuqayaa ijoollee wallahi dhugaa baane muuziqaan kun muuziqaa ajaa'ibaati. Dhuguma rabbitti walaloon isaa yeedaloon akkaataan sirbitti hojjetames kaameraa editingiin booleenis akkasitti awwamee akka ajaa'ibaati wallahi laati. Mee haga dhumaatti ilaas goo wajjin ilaalla. Aslaali boolee laala akkasiin jirtume. Booleen laalni toltee miti ajaa'ibaati. Hayya. Ya warra jaalalaa ya warra boolee. Anaa kanaa ogaa islaama ulee wahii qabadhuutitti taphadhu naan jetti qalbiin. Hin qabu gaa shimala akka isaanii kana malee. Let's go yeah. Ya warra boole dhugaa rabbi hedduu takka gartee viidiyoon akkaataa itti waraabbiidha walaloon gurbaa kana hedduu takka ajaa'iba. Garuu akkaataa inni itti hojjete kana yeroon kana yeroo qabsooti qabsoon namni hundinuu hirriibatti jira. Waa'ee qabsoo keessa hin jirani Jawaaris qabsoo dhiisee qeerroonis ofirra dhiisanii silaa sirbi kun sirba ajaa'ibaati. Nuti warra booleeti gaa kunoo. Ya las go aga dumame mela la sitti me ya warra boole xiqqoo taphannu maarrayye me jedhi me asilaali me boole akkasiin bareeddu dhugumatti galanni namni tokko beektaa namni galata namaan beekne galata rabbiin beeku jedhanii magaalaan Finfinneedha akka duraan irraa fakkeenyaaf asiin gara boolee aratti kiiloo maal kun egaa warra duraan beekta silaani beektanii qoshaashaa bichaadha. Amman tana garuu didiriirsanii akka ajaa'ibaatti tolchanii jiranii. Nuti silaa mootummaa irraa wanni nu barbaadnu hin jirtu silaa namni keenya barateeti miindaa argatutti hin jiru magaalaa matana tolchanii akka namni biyya biraadhaa yeroo dhufe akka gartee magaalaan guddoon Itoophiyaa tun xiqqoo bareeddu fakkeenya gartee taatu osoo godhanii bareedaadha. Amma garuu xiqqoo toltee jirti. Haa ta'u haga dhumaatti itti fufaa jennaan haa dalaganiiti. Maaliif namni biyya namaa dalagaa dhufu nu bara tuffatamu jira. Biyyi ittiin illee laaftuudha. Mootummaanis akkuma sanii
haa ta'u amma osoo biyyi tana qajeelata tolchanii maali beektaa namni kun katattaaffateeti jireenya fiidhaa duraan qonnaan bulaan qotateeti jiraatu jira minda mootummaatii hojii jiraatu jira miti kanaaf magaalaa tana tolchaa jennaan nu garte jabaadha laas goo garmaame safuun beeytu uf tuttulti Addis Ababaa jetti kaleessa dhufte jeen ilmaan Gondareedha Addis Ababaa jetti kaleessa dhufte dhugaa baandi gartee Finfinneen tan Oromooti har'as ta Oromooti boris ta Oromooti akka yaada Hacaaluu Hundeessaati jedha Hacaaluu Hundeessaa awwa meena dhiisii yaa dubbiin isaa sun bar hayyee laas goo Addis Ababaa 4 kiiloodha jetti kaleessa dhufte jeen dhugumatti viidiyoon waraabbiin isaatii fi editii viidiyoo kanaatii fi kaameraa fi walaloon gurbaa kana osoo yeroon kun yeroo qabsoodhaa taateeti laali bari laal khayitii barrisi godha barrisi laas gome oho adurree leenca fokkorte oho amaarri Oromoo fokkorte in fakkaatu bara gartee jirri gartee Oromoo fokkoruu hin dandeessu gartee maqaa biyya magaalaa Finfinnee magaalaa guddoo Addis Ababaatti baasuun isaanii kunis biyyi ta Oromooti magaalaan ta Oromooti let's go laalaan bayya gamaa adurree leenca fokkorte me qabibo ilaalme akkana kun olaala jabaa dhiiraa jechuun laala akkatti isaan qabanii dhaabbatan lalme ora awoo bar dubbii jaayibaati labani yaa labani walii galan malee alaan galani dhugaa baane bar akkasii kun oolaa awa meelaadha shurrubbaa isaadha awa bara Oromoon tun bara Oromoo jechuun bara wallaahi daa'imman bara akkasii kabajamtoota hordoftoota chaanala kiyyaa yaadaa fi gaafii qabdan komentii jala naa kaayaa hanga barumsa biraatii walitti deebinutti nagaannaa tura baay